السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو ورتجي جرتو في كبجة ما قبل تنبيه كيس يعني على من سالم كيس أنا جالس نجتة وروني بيلا جرتني سوروني بكيس جرتني سوري كيس أنا بكون جرتني تلاقيني كيس أنا كم وكم جرتني ده لقنا فيها مال فكاتا نبلا بريد الحمد لله. إذا تعصنا الرجل تلتاني جرا وردوفتي كيا إذا فيديو تفكرني سنيجر دي سيتوري فيديو سنجرتي نمر بقى إني قتي مشان هين جتنو نمر بقى إني قتي مشيتشان وهين ينورون نجتة كيسة تسهالي في موزة إسهارة وفتبي إسبا إذا كان مطلوب تبتي إسمه مهم جدا جدا ما شاء الله تبارك الله. إذا هذا قتي سوتي كبر ديس كيف تنجرا هيدا كبر يدي با إذا كاس مسموتو أوبرين كيلومتر كيسانو كراواسا بيتين سهاني في موزيتون تأكبي على سنجتبات كمي جتبين إسيورون نجتنا بيالا لملة هنديركو إسكاس فايدة ما هندير بجو مالي في وقالي تبتون ويا garuu saaliiwwan yeroo baay'ee jijjiirama dhuftanii beektan jedhee yaada. Isii tana online irratti argeen ture. Maashaallah garuu baay'ee akka bareeddi baay'ee namatti tolti. Karummatu haala takka jabina qabdi. Ta biyya laatiin garaagarummaa qabdi warra jettan an biyya laa dhaqee waan hin argineef jecha waan sobaa haasa'uu barbaadu. Akkasumas immoo tariitii ka biyya laas yoo biyya keessa jiraata akka fayyadamee hin beeku jechuudha gabaabsee osoo hin hime kun maashaallah garuu baay'istee bareeddi. Ta sammuu duraa bitaa sanirra hooyyooftee akkanatti nama hawwatti jechuudha baay'ee akka namatti tolti. Kanaaf haala isin jechuu barbaada. Sadiitti dhufte jechuudha tunneen halluun isin namatti tolti bakka akkanatti bifa keessa qabu baay'istee bareeddi abbaa sadiitti. Egaa walumaa gala viidiyootti deemnaa achi keessatti gatii isaa isin himaa isin hanga dhumaatti na waliin turuu hin dagatina. Akka isin gale abdiin qaba waan beekurraa isinitti hima waan hin beekne irraa mootu waan dhugaan ta'e yookaan odeeffannoo guutuu waan hin beekne irraa isin himuu hin danda'u jechuudha. Ifa isin ibsa dhaawwan badeessoo jiraate walumaa gala viidiyootti deemnaa ta'uu asitti baay'isu. Osoo gara viidiyoon deemin jiru warroonni jalqabaa irra maatii kee turtan yaadan karaalee garaagaraatiin jabeessu turtan faadhaa galatoomaa isin jaalladha isin kabaja isin jecha namoonni waan gamma ufini ilaaltan fi sabskiraaybii gootanii maatii hin taane maal eddan sabskiraaybii godhaa maatii kee ta'a. Egaa turtii gaarii qabaadha laayikii muka goota yoo isin ta'u yookaan abshii tokko jiru garuu osoo laayikii gootanii baay'ee kanatti ta'u. Hundaafuu gara viidiyootti deemu turtii gaarii qabaadha. Namoonni meeshaa barbaadan dura sirrii dhageeffadhaa gatii meeshaalee namoonni keessa meeshaa garaagaraa kuni meeqa jettanii na gaafattan keessaa fi as garaagarummaa qabu jechuudha na biratti. Nuti biratti gagarii isinii dhiisuuf tokkoffaa akka isin achirraa laaltanii ofii keessanii humna keessan achii bira qabdanii bitattaniif jechuudha gatii hojii isinii gadhiisu. Kanaafuu akka haarawwaatti wanti isinitti himu takka yoo jiru isin jedha. Asumaan namoonni keessan gatii meeshaa na gaafattan wanti ana asirratti gizee meeshaa tokko gadhiisu gatii isaa hojii dubbadhuuf takka haga dhumaa jechuudha. Irra deddeebi'ee dubbadha yeroo baay'ee gatii hojii akka isin beekanii jettaniif malee keessaaf alaan gatii isaa garaagarummaa hin qabu jechuudha. Ifannarraa ta'a gara viidiyootti adeemu. Egaa hordoftoota kiyyaa ol qabee gadi hin qabu kallattimaan gatii isaa hojii isinitti hime jechuudha. Meeshaa asirra jiru kana kaleessa gadhiisee ture garuu gatii isaa gadi dhiise kaawwanni beektanii tariitii yoo dhaga'uu barbaadan asumarraa isinii jalqaba. Tokkoffaa irratti haxumaan kun jira firee shanii kan bakka itti fannifatan qabu akkanatti jechuudha. Kun kana fakkaata baay'ee akka gugurdaadha. Akkuma argaa jirtan firee shan jechuudha. Kana mismaara yoo girgidda dhooftan akkana dhooftan baay'ee akka bareeda. Qarshii 400 bitaa jira. Yeroo duraa san bitaa ture jechuudha. Itti aansee maktafaawwan kun isa gurguddaa fi isa baay'ee akka bareeda ta'e maktafaa kana gizee bittan ka namatti hin tolle jira kan lafa ture fa'aa jechuudha. Hundaafuu isa kana firee kun fireen tokkoon isaa qarshii 250 ka 150 illee jira jechuudha gabaarra kun garuu guddaadha. Egaa itti aansee meeshaa bunaa kanneen namoonni gaafattan soorii dhiifama meeshaa ixaan itti naqantan namoonni gaafattan kunoo akkana jirti qarshii 300 jechuudha. Kun adaan hin buqqaatu isiin tun qarshii 300 ni beektanii. Mata xabaan kun kunoo kama gizee kamuu isin beektan qarshii 300 seenee jira. Itti aansee immoo kunoo saaniiwwan tanii saaniiwwan itti gaafatan lama akka saanii babbareeda taatee fi furdoota taateedha. Kun akkuma argaa jirtan jechuudha. Akkanatti cilfaa wajjin isin takka qarshii 350 kun kan isiniin jedha. Tasukkaara tun qarshii 200 mankaa isii wajjin. Itti aansee tiriin kun qarshii 450. Egaa asirra mootu kun ni beektanii kama yeroo kamuu isinii ibsu kafaandishaa kun isa guddaan qarshii 500 xiqqaan garuu 350 jechuudha. Inni kun mootu qarshii 100 takuu kisituun qarshii 100 fireen takka jechuudha. Egaa matbashaa kana mootu gizee bakkamuu viidiyoo nama kamiitu kabitaa jiru abbaa sadiiti. Jallisaa akka disti seeraamikaati jechuudha. Fireen kiyyaa kun kama beektanii lakkoofsa qaba xiqqaa guddaa jechuudha. Firee 3 qarshii 5,000 bitee jira. Itti aansee mootu kun as firee deebinee
Maanqorqoraan tuni hundi isiitu kun akkanatti tartiibatti jirti. Tana guddichi kuni leetira 5 inni kun jechuudha. Qarshii 600 tunniin immoo tokkuma argaa jirtan tana kun qarshii 350 jechuudha. Isiin tunniin egaa isa jalaan immoo kun jookii warqaamaan jira qarshii 2000. Itti aansee immoo azala wanti jiru burcuqqoo shaayiiti kun burcuqqoo shaayii darzana tokko qarshii 1300. Asitti immoo saarbisiin isiin tokkoffaa fi oriijinaalii taate jirti qarshii 4000. Egaa feermuuzii warqaamaa kun akkuma yeroo kamututti qarshii 5000. Itti aansee immoo onni kun feermuuziin kun isa guddaa leetira 1.9 jedha garuu leetira 2 gurgurama leetira 2 akkuma suurarraa kana jiran baasu qarshii 1800. Egaa itti aansee immoo as bira saarbisii ababaa qabdu furdoon kan taatee haphiiwwan jirti. Yeroo kamuu dubbadha jechuudha. Ababaa qabdu baay'ee rabbaatu turte garuu yabbuudha. Kunoo tana fakkaatee qarshii 1350. Tiriin kuni qarshii 350. Tiriin kuni tokkoffaa lammaffaa qaba san hubadha. Distii Itaalii kana lakkoofsa tokko irraa eega lakkoofsa 3 qarshii 6500 isaa jechuudha. Egaa itti aansee immoo kun as bira mafaffaqaan kuni ka sahaaniif jalaa qabu isa guddaa fi tokkoffaa hedduu takka guddaa saayiziin isaa qarshii 800 ka qarshii 250 mallee jira jechuudha ka baay'ee qabne. Itti aansee feermuuziin kun ammallee leetira 1.9 jedha akkuma suurarraa kana jira maashaallah guddaadha baay'ee bareeda akkuma suurarraa kana jedhu halluun isaa gizee dhufu kun asirra jira gurraacha qaba ka amma asirratti kun halluu kan inni dhufa jechuudha seeriin isaa hundi isaa kun walii asirra jiru kana keessa ani kama kanaatiin fuudhee kama guddaarra jiru kana garuu halluun inni dhufuun kanneen jechuudha. Qarshii 1900 bitee isa kana. Itti aansee jookii tana leetira 2 jookii tanaan dura leetaa ture hin baasu kubbaayyaa 4 qabdi isiin akka nama jirti kun akkuma asirraa tana qarshii 900 jechuudha. Kubbaayyaa wajjin qarshii 900 addisallee namni barbaadan qarshii 800. Egaa itti aansee saarbisii buleetaniin qarshii 900 bitee jira kama gizee kamuu bitu waan ta'eef kan isinitti agarsiisuun hin barbaachisaniif yommuu dirqama ta'e isinitti agarsiisaa irraa fuudhee harka tokko viidiyoo waraabaa jira jechuudha saniif akkuma tanatti qaba. Sadiin isii 900 saarbisiin tun illee jirti. Saarbisii namni kamuu bitataa jiru maashaallah bareeda taate qarshii 900 jechuudha. Gizee tokko tokko qarshii 750 mallee tanaan dura bitee ture garuu ammaan tana qarshii 1000 seentee jirti. Kana fakkaatti seen jedha hordoftoota kiyyaa. As biratti illee adillee naan jettee jirti masa xabaa tana qarshii 300 saarbisiin tun qarshii 900 sadiin isii. Egaa akkan isin jedha wanti naaf yoo jiraate gamana jira meeshaan baay'een distii kana lakkoofsa 2 fi lakkoofsa 3 naan jette lakkoofsa 2 qarshii 2900 lakkoofsa tokko dhumaatan ammoo qarshii 1900 bitee fi jira. 100 qannastee jirte 2000 xiqqoo gubbarraa tuni. Baaldiin kun isa tokkoffaa fi leetira 20 qarshii 400 inni tokko. Egaa itti aansee isaanii namni hundi nagaafataa jirtan kaleessa viidiyoo irratti gadi isinii dhiisee ture jechuudha maashaallah baay'ee takka bareeddi isaanii feermuuziituun jechuudha. Gatiin sahaanii tanaa meeqa gatiin isii meeqa warri jettan kunoo akkuma asirraa tana jirti jechuudha. Namoonni immoo akkuma reef isiniin jedhetti saaniiwwan feermuuziituun akka biyya alaatti jajjabina qabdi moo akkamii warnaa jettan an biyya alaa deemee hin beeku. Kanaafuu sahaanii kanallee manatti fayyadamee hin beeku jechuudha kijibuu hin barbaadu. Garuu yoo ilaalan maashaallah saaniiwwan feermuuzii gadhaa bitu keessaa tun baay'ee takka nama hawwatti. Egaa biffee keessa illee qabu baay'istee bareeddi. Qarshii 3200 sadiin isiitun jechuudha. Qarshii 3200 bitee. Itti isiniin jedha itti aansee jala kana jira abbaa afurii kun itti sammuuna bitaa tureessan jechuudha. Isiin tuni kun akkuma argitan kan abbaa afuriiti qarshii 3500 tuni jechuudha. Garuu tun baay'istee bareeddi tun abbaa sadiiti. Akka isinii gadi abdiin qaba. Egaa itti aansee hordoftoota kiyya kubbaayyaa tanaa kun akkuma argaa jirtan tana kunoo kurree qabdi shaaklaadha yookaan immoo burcuqqoodha jechuudha. Kurree qabdi keessi qabannaan isinii namatti tolti. Dhiyoo tanaa viidiyoo keetti irratti arginaa biti jettee jirti. Qarshii 500 isiin takka jechuudha. Itti aansee mootu saarbisiin jala kana jirti. Saarbisii yeroo kamuu bitaa jiru qarshii 1650. Saarbisiin kun tokkoffaa fi lammaffaa qaba. Zirgisaaniin dhiifama. Lammaffaa yoo barbaadan qarshii 1100 akkasii garuu tun tokkoffatti.
saanii raanii abbaa sadii kunoo tana fakkaatti isii tokkoffaa fi diizaayinii guddaan jechuudha. Saanii ife raanii tana gizee bitatan abbaa shanillee ta'ee abbaa sadii tokkoffaaf lammaffaa sadaffaa qaba akkasumas diizaayinii guddaa fi xiqqaa jira gatiin garagara. Egaa kuni tokkoffaa ta'ee diizaayinii guddaan qarshii 2200 biteefii jira. Egaa sitti immoo saa'onni galaagilee tana jechuudha maashina shunkurtii isa tokkoffaa fi isa guddaa leetira 4 daaku waatti 600 waatti kana laala gizee bitatan kawaatiin isaa qannasu gatiin isaallee ni qannasa. Inni kunillee haa ta'uuti akka duraati irraa qannasee jira. Warri bitatu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Qarshii 2750 bitee jira isa kana jechuudha. Itti aansa saanii giloobaalii kana torbee kana keessa maashaallah qannasee jira. Qarshii 4800 biteefii jira jechuudha akkuma beektanii. Itti aansa immoo distii abbaa torbaatii kun akkuma argaa jirtan kana distii abbaa torbaa kana maashaallah baay'ee takka distiiwwan taawwan keessaa bareedni isa kana haphiiwwan taniin keessaa yeroo kamuu dubbadha. Hordoftoota kiyya osoo dubbatutti jiru namni addaan na kutee dhiifama isiniin jedha bakka ammaa tanarraa kaasee sagalee isinii hidhe distiin abbaa torbaatuun xiqqoo gatiin dabalteerti qarshii 5500 bitaa ture duraan amma qarshii 5700 galteerti jechuudha isii orijinaalaa fi isii tokkoffaa taate. Itti aansee sufraa ammaliyyaatti yeroo kamuu beekama sufraa maashaallah hedduu takka namatti tolu ka bunaatiif kan nyaataa bakka takkatti 3200 itti aansee maangurquraan tun hedduu takka bareeda. Leetira sadii qarshii 1500 bitaa jira. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata akkasinitti tolu abdiin qaba hordoftoota kiyya warreen dhaggeeffatan hedduu takka galatoomuu ulfaadha laayik gochuu hin dagatinaa guyyaa gaarii keessa oolaa baay'ee.